Seenaa uumamaatirraayin har'a isiniif odeessa. Yeroo Rabbiin biyyee uume booda amata yookaan waggaa 25 fi akkanumatti ajajaan malee dhiise. Shayxaanni beekumsa qabaa khabiira ture. Malaayikaa waliin Rabbi gabbaraa sadarkaa guddaadha qaba ture. Rabbii guddaan dandayaan duuba Ibliisni beeksise akkuma biyyee tanarraa nabiyyoota hedduu gana uumuudhaaf ta'u. Sadarkaan Ibliis qabu duraan haalaan guddaa ture. Silaa beekumsi nama qaceelche Ibliisii qaceela ture. Barnoota beekuun isaa jallinarraa hin baafne. Haqa diduu fi nama xiqqeeffachuutti booda'aansite malee. Akkasitti hinaaffaan kaaftee Ibliis lole. Malaayikaadhaanillee je'e. Ni je'een as deemu jira guyyaan uumaa biyyeerraa uumamte kabajaa ja'amnu. Mee nutiin ni mala wanni akkanaa kun. Jecha isaa kanatti Rabbiin Ibliisittis aaree hunda isaaniitiinuu je'e. Yeroon Aadam biyyee tanarraa wal qixxeessee ruuxee tiyyaas itti afuufe hundi keessanuu sagadaaf. Beekumsa Aadamis arkanii ajaa'ibnaan haya kunoo amma sagadaaf je'een. Ibliis malee malaayikaan hundinuu sujuuda bu'an. Ergasii Ibliis Rabbiin akki je'e. Ani isa dura ibiddarraa na uumte uumaa darree amma biyyeerraa uumte kanaaf sagaduun kiyya haqaa miti. Hogguu jecha kana je'e booda yeruma suni fuulli isaa fokkotaa nama sodaachisu ta'e. Sababni fokkachuu isaa kunis waanii qaalii Rabbii godhuu didee fi Rabbiin nuura bareedumina isaarraa fudhate. Yeroo malaayikaan sujuudarraa ol kaatee fuula Ibliis arkan. Fokkina fuula isaatirraa kan ka'e rifatanii lafa kufan. Hoggaasuun jee Ibliis yaa Rabbi fokkina kiyyan na deebiste. Ammas na jalliste. Jabeenya keetittiin kakadhaa. Anis ilmaan gurbaa kanaa akkuma kanattiin fokkisee jallisuu ta'a. Akka qaalii kee didanis godhu ta'a. Akka qaalii kiyya godhan godhu ta'a. Hogguu kana je'een Rabbiin deemiitii keeysa gulufii warra si dhagayu yaammadhu sagalee kee tolfadhu wajjinis qooddadhu qabeenya horiitii fi ilmaan isaanii ballamallee seenii fi ballamiif silaahuu ati ballamni kan kee dhawannaa malee waan taane. Eegasii akkasitti rahmata kiyyarraa fagaadhaa atii fi warra si jala deemee je'eeni abaare. Abaarsi kiyyaas isinirratti haa jiraatu ilaa yawmal qiyaamaa. Ajaja Rabbiitirraa boonuun Ibliis kunoo akkasitti isa cabsee rahmata isaatirraa isa fageesse. Kanaafuu wanni kun gorsa isiniif ta'uu qaba yaa obboleeyyan kiyya. Dhugaan isiniin ja'a. Namni salaata hin salaanne isni shayxaanarra hamaadha. Rahmata Rabbiitirraahis fagaataa. Nama akkasii sun balaa guddaa irra buuta. Rabbi bira yaa obboleeyyan Rabbi tokkichoomsanii guddisuun nurratti dirqamaatii beekaa hanga guyyaa dhumaatti. Yaa barsiisaa ati yeroo tee dheertuu salaata keessa fidda. Nutilleen akka keetii kanatti salaatuu ni feena silaa. Nutis akkatti sagannu nu barsiisi yaa ergaa Rabbii. Yaa Yaaqoob yeroo mootummaan yookaan milishaan Roomaan akka waan takka gootan isin ajaja akkatti sodaattan yaadadhu. Akkas daran Rabbi sodaachuu qabdan salaata keessatti. Yeroo kadhattanis akkana kadhadhaa. Fuula keetiin dhaabbachuu jira. Yaa Rabbi onni keenya sabachiisi amantii teetirratti. Yaa Rabbi rizqii biddeena keenyaa yeroo hunda nu bal'isi. Dogongoraa fi dilii teenyas nu araarami. Akka warri samii shari'aa keetiin bulutti warri dachiitis shari'aan haa bulu. Warra diin keetirra wareegameef rahmata godhi. Nutis ummata akkasii sunirraa yaa Rabbi nu godhi. Jiruun duniyaa silaahuu fatanaadha. Warra irra obsee mindaa guddaa harkatu nu godhi. Yaa Rabbi kadhaa keenya nu qeebali. Ati tokkichi kadhaa qeebali. Yaa barsiisaa deemnee dhiqannuu akka Nabi Muusaan dhiqadhaa je'ee nu ajajetti
shari'aa nabiyyoota na duraa kaniin jijjiiruudhaaf dhufe qoy isiniif fakkaachuu jira. Dhugaan isiniin jaa. Dhugaan isiniin jaa. Rabbii guddaa tahettiin isiniif kakadhaa ani suniif hin dhufne. Shari'aa ambiyyoota na duraa sun faalleessuuf hin dhufne. Beekaa laal shari'aa rabbii sun ani jijjiiruudhaaf hin dhufne sababni isaatis walumarraa dhaalan amantii nabiyyootaa takka. خزنا بيت المقدس خنا توجهو قبنا يرون أرمل فهند شكي تكان نسينا أتيو نكرا سدقيا ما يا سيد قيافة لا الذهب حواريا عيسى ببيلو يتوسني إذا ما دفع دهب خنا لا لون نبو هرسا ما لكتهم بيقو دهب خنا جزين هركنين جمدا أكسي سري جرتا مين وجه لا يا أمبيو ذهبني خم بروج قدا كبا بروج أشكر روماني في أكسماس جمتان سيفي كله هنكبني كبا بغانا غيان دفت يا خبيرتي قدا خبجما يوسف القيافة بغانا غيان نهيد يا خبيرتي غرا قدا اتقافة ما خزنا بيت المقدس مالو ما غرا كنسي قدس درانو غافين كبامينا دي بسياسة يد قيافة مينا همی فتوان نما غرا قد شريعة موسى تمادي كشنان نغا غايساك مينا همی أما على ديم سوجيتي في باتي تنخي سوان هجتن أكما درانيتي هجت جريا خبيرتي تشخينيا دهب خيستي الناس دلتو كولايني ولك أبو جرى أكين جي يا غوفتاغي بكزيكا يا في ميتا ولله نسونين سيكي سمو أرمر راي داوي خنكي قلتا لكي يعني داوي تيني أكما سراي قلون بربادا لان نتي بخارة صدوم كبنا خدها بخيستي خوفنو صدوم منو قوتو لعما خمبرا بكتي خوفنو قايدو يتي خوفتن خمبرا من بربادا نادجه يا قيافة خبجما أكان لالي هركتي نتي خسارو لافتي من يرو واتي قبودة دهابا خنو جوا والكبتين اسنتهم فكاتو أني يرو هندوان أسديم الراقزي هاسويتنا أجايب سيستعبر يا روبين واني هندي أكان نتيانو ديمو تنجرو بيخا يا سيد قيافة إيجا أمني إلمنا جرتشاس من جلديمو إيجا لرا قليل خزنا بيت المقدس حالا أمري فتشيسوني تكاتي خوني بيكا مالا واني أجايبا قربان نفيدو دي سنجرن قدا بيت المقدسيس أمني قلشو تكاتشادو في يوم تنقفا ميتا أجايبا فتوا خبيروتين تنيخاني تجاهلي هندي سري ميتيچو إيجالي أمني خمبرنوتا في أجاج خبيروتي تنيافرچو منا وايه قدراعي ساحا ساو فيلتا تسندراني زيارة عما تكا في دنسون اللي عما في دوري سانيتي جران أكا يادا خياتي حالة قليخة نيتي قدس نورايا والماري هنگاري قرو أني وانا كنات الرتقا بيغا بيكم ساقودان كوان سري جرتا سري جرتا هندي خينياوني بينا يارو ما هنداو حاسويني عيسى ديغمو عايكال خنرا حاساوا نمايو أماسني دوغومسا مال كارو جرتا يا خازيا مال قوتنغا مسكيدة أوني جروخة دهابا في وان تكن كبن أمانين اللي انقودا في قربانا تشيفي دوري سخيسا يا خبيرو تيمالو ميقو جرتن لا إنو ماوية دينا نبي عيسى نفهمه أكما نخنا خيستي داغان تقو داغا تقو رتيها فونتين يمالي دهابني تقو دهابا رتيها كنف لنجنة إسحاق ليفا ما قوفتاقية أما نتسدو خيس جروان دلي دهابا خنجروف قروا أني ونينا ياچسي هريبا ندور كجرو جيرو إلمان خيني جراتشو دافتاو نتي إسان كانني في سدودان قدفني يو وني خندبا ميبودا كمي جراتن
Yoo haala kanaan itti hafuuf ta'e beekamaadha. Akka nutis taanu hiyyoomne akka Ciisaa. Yaa Roobiin kabajamaa. Dhiibbaa Ciisaan ilmi Maryamaa godhe akkana si anfariirse. Yaada kan keetti fufi yaa Roobiin. Wanni beekuu qabdan uummanni hundi itti amanee jira. Haaya ati hoo. Ani ittiin amanne. Ergaa akkas ta'e duuba ati maaltu akkana siyaachisa? Jecha isaa hijibaa sunis siyaachise. Kani jee mana guddaan kun kanaadha diigamuuf ta'aa sun dhugoomsite. Moolaata baaraga sodaa dahabaa fi waan kana dhabuutu si keessa seenee hirriba si dhorke. Lameenuu na yaachisan. Beekaa ashkarri Roomaan jaalleewwan keenya. Lakkuma nuti fadhinnaa isaanii guunnuu fi akkasi isaanis fadhinnaa keenya nuu guutan jechuu. Ashkarri Roomaan nama gan qabani. Dirqama keenya waan barbaadan isaaniif kennuun. Isaan yoo barbaadan Beetal Maqdis kanaa'u diigurraa warraif booda jedhuumi. Ani amriin Ciisaa kun garuu haalaan na sodaachise. Intalti milishaa sunii dhufte. Milishaa kan baate. Roofoosiin baanayaa giftitiya intala xiqqishuu dhinte sankaa. Tani ati naa fidaa jette sankaa. Kunoo dhufte arma jirti. Haya seeni ja'aan. Beeka intala ashkartichaa. Gidiraa Ciisaa. Hogga mana humaan sodaatin. Hoggama khiyyanatti as dhiyaadhu. Maqaa keesi gaafachuun hin dandaya? Koroneellaa. Yeroo gaafii takka si gaafatte giiftii biyyachaatti ibsa. Si galee miti? Dhiise akka feete haanaan dubbattu. Koroneellaa qashtiitiyya ati intala Roofoosi akkasii miti? Giftitiya. Garuu ijji kan kee ija Roomaan hin fakkaatu. Warra eessaati ummaan ta'e? Jarmaaniyaarraayi. Ani xiqqoodha gaafa isin duute. Du'uu siitee jira. Haaya taate koottuu as na biraan gattaa'i waa xiqqasha waliin haaso'ina. Siif mijaawaami? Yaada leeydu waan dhugan fidime. Haaya yaa giftiti. Sirraa lafa kaayuu ni dandeessa. Lakkii akkanaarra jira. Maaliif qa'a? Naaf himi za'a tana waan qaalii achi keessa dhooffattee jirtamii? Uffataa fi keeka mana godhamee as keessa jira. Keekiidha jette? Keeka kanaanaa godhe. Baabaa kiyya keekii mana godhame haalaan fada. Akkas taanaan keekiin kun haalaan mi'aawaa ta'uun dhabu. Danda'ame. Naaf himan akka ati haalaan si dhukkubaa ture yeroo dheeraadhaaf akkasiimi? Giftitiya. Giftitiya jettee na yaamin. Homaa rakkoon qabu ammaa booda giftitiya nani jee. Duuba hoo eessaa si dhukkube? Ani hin beekne. Waalidiitu qaama kiyya dhahe jaan. Abbaan kiyya na gargaaruuf haalaan laffee. Khabiiraa fi akkuma birallee bakka nan geessan hin qabu. Garuu homaa godhuu hin dandeenye. Uummanni hundi ni duuti jee hanga maalii naaf fide? Hanga guyyaan tokko hagaarii na fuudhee deemuu dhufu.
geesse. Inni sun si fayyisa naan jee. Nabiyyicha Naasiriiti. Hin beektuun isa? Yahudaa fi uummata Yahudaan ta'in hundaatu isa beeka. Isaa jaama. Isa Naasirii. Yaa dhiiroo, ani gurbaa kana niin beekaa laata. Bar inni fira Yahyaati. Kan Hiroodos ajjeesisa. Zaatiin kiistii tiyya. Tasgabbaawee waa'ee kanaa sirriitti hin beeka. Taree fuutiin naa deebi eegasii booda hoo maaltu ta'e? Eegasiin booda akkasitti Isaan Naasiriin na fayyise. Si fayyise? Akkuma lallaafatti? Garuu akkamitti? Waan sirra qare yookaan waan si obaasanii jira laata? Lakkii waan takka natti hin qaraane waan takka illee nan obaasne. Ani wanni ni yaadadhu sosso'uu dadhabuu kiyyaa fi gaarii irra rafuu kiyyaa. Akkuma tasaatti qilleensi qabbanaa'aan tokko qaama kiyya keessa seene. Gizeen bakka ciisurraa ol ka'e qaamni kiyya hundi naa hiiqate akkasittiin deemuu danda'e. Kunoo akkasi. Inni waan takka hin dubbanne? Akka Isaan jeen abbaan kiyya naaf hime. Imaana kan keetiitu isii fayyise. Imaana. Garuu hin beeku inni akka abbaan kee ashkara Roomaan ta'e. Imaana kan baana waan nuti geebarree gabbarrutti barri isaan hin amanani. Roofoosii dhufe yaa Gibxiiti. Hooseeni ji'iin. Giiftii tiyya. Dhugaan himeefiitiin jira. Masaraa mootummaa yoo ana ziyaaruuf ta'e malee akka hin dhufne. Yaa milishaa, laal intalti ta'e keessummaa tiyya. Ana bira dhufuu isiitiif inumaa hoo hin anaannatiin. Taate haya giiftii tiyya. Dhugaa dubbachuuf haala intalti tantee dhukkubarraa itti fayyite yeroon dhage. Amriin sun haalaanii ajaa'iba natti ta'e. Garuu yaa milishaa ani gaafii takkaan siif qaba. Gaafadhu yaa giiftii tiyya. Siifin deebisa jeetiin abdii qaba. Ani koroneellaan naaf himte akka ati nabiyyichi sun siin jee sababaan dhinuu isii imaanaa kan keetiin akka siin jee wanni sun dhugaadha? Dhugaadha giiftii tiyya. Mee sammuun namaa tunni fudhatti dubbiin tun dhugaadha. Anaaf yaatuu sirri beeyna waan Roomaanonni geebaree gabbaroo kan akka Ibraaniyyoonni ittiin amanne. Laal Ibraaniyyoonni afaan guutuudhaan amantiin keessan fudhatama hin qabu nuun ja'an. Duba akkamitti nabiyyichi sun siin jedhuu danda'e? Amantii keetiitu intala tantee fayyise. Jaalala jaartii tanteetiif qabduttiin si qabeeme waan kana addanaaf baase. Yaa ashkarticha adaraa osoo waan takkan dhoysine naaf himi ati maalitti amanteeti? Gooytaa kamitti amanuu kan keetiitu intala tantee tana wayyeessuu danda'e? Osoo lolloqanne naaf deebista je'eetiin abdii qaba. Laal ani dhugaa dubbachuudhaaf nama amantii hin qabneen ture. Keessaafuu eega haati koroneellaa duute rabbittiin amanu ture. Amantumaa hunfadhu waa takkattuun amanu ture. Ilma namaa kadachii tanarra jirullee hin amanu ture. Garuu eega intalti tiyya dhukkubsatte booda fayyaa intala tiyyaatiif je'ee mana amantii adda addaa kaniin oliin seeniin takka hin jiru. Haga mana amantii Yahudootaa dhokodhee ol seenee waan isaan geebaranii gabbaran sun akka intala tiyya naa wayyeessu kadhadhuun gahe. Garuu faayidaa takka hin qabu. Akkamitti faayidaa hin qabne? Gaafas akkiniin amanuu ture gidiraan yookaan mucjizaan oduu duriiti malee dhugaa mitiin jechaa ture. Waan hunda sheekoon sahaa ture. Ammaan tana garuu amanuu eegaltee jirta rabbii Yahudaatitti akkasiimi. Laal ani amma rabbii Ciisaan Naasiriitittiin amana. Waan gooytaa isaa sun kadhaa gabrootan hundaa qeebalu ta'uu arkeef.
Ati nama amanamaa dhugaa dubbatudha. Yaa ashkarticha. Ani nama amanamaa dhugaa dubbatu haalaanin kabaja. Garuu ani wanni na ajaa'ibsiisu jiru. Hojjoo ashkara roomaanis ni uffatta. Ka amantii Ibraaniyyoota jala butamtee jirtu. waan ajaja Ciisaa taheefin akkas godhe. Waan ajaa'ibaati. Yoo naa hayyamte akka deemnuun barbaada amma koroneella nuun deemi yaa qashtiitiyya. Yaa ashkarticha. Yeruma feetee hoo akka dhuftee na ziyaartu intala tantee tana hin dhoorkin hayaa. Marhabbaa giftiitiyya. Niin eegaga. Barnaabaas akka neechaati odeessa. Biyya Filistiin keessa wajjin deemne amna dheeraa Ciisaa ilma Mariyooti wajjin. Gaaraa fi laggeen Yihuudaa fi Galiilaa hunda keessa takka takkaan baane. Biitti takkittiin hundi keenyaa'u ilaa amma ziyaaraa siitiif hin dhaqin Saamiraa qofa. Akkuma beekamutti Saamiraan biyya Galiilaatii fi Yihuudaa jidduudha jirti. Uummanni biyya suni amantii teenyattis hin amanan. Nutis nun jaalatanii akka nyaabaatitti nu laalan. Gaaf tokko nuti dadhabee bishaan dheebus haalawwachuu jiru Saamiraa tanatti gorre. Hundi keenyaa'u bishaan dheebuun baanu barbaada adda faffacaane. Akhi namaa eela yookaan madda yoo agarre jenne. Akka carraatti tahee ani murna bishaan barbaacha barsiisaa wajji deemerraa hin ta'e. Isaan kun eenyu si fakkaatan? Hin beeyne keessummaa na fakkaatan. Isaan kun warra nuti beeynu miti. Warri kun Ibraaniyyoota na fakkaatan. Ibraaniyyoota. Isaan kun warra biyya kanaa natti fakkaatan. Yahudaadhaansa gama isaanii ilaalin. Yaa intalo bishaaniin barbaade. Warra eessaati ati? Ani gabricha darbeeti. Anilleen akkasi. Ati warra eessaatiin siin je'e. Ani Ibraaniidha. Ani immoo Saamirii jaadha. Yaa intalo. Silaa beeyte eenyu akka tahe ka bishaan si gaafachuu jiru. Akkasi obaasuu isa kadhatta ture. Atii fi keetiifuu Ibraaniyyii musaafiraa haadaaf sullooman qabdu akkamitti eela kanarraa na obaasuu dandeessa? Mee akkamiin na obaasta kaa? Yaa intalo. Namni eela kanarraa dhugu ni dheebota. Namni nin ani obaasee garuu namni sun inumaa hundee buutu. Tasuun daranii jiruu zalaalamuu argata. Ani maaliin waa si gaafadheehu? Jaarsa kiyya siif yaamuu akka obaastee dheebuu zalaalamirraa baastu. Ati jaarsan qabdu. Jaarsa 5 heerumtee ture isaan hundi du'an. Gurbaan amma baantu wajjin jirtu kunis jaarsa keetiimi. Ati Masiix Nabi Ciisaadha. Ati Nabiyyi Ibraaniyyoota saniimi. Ati ilma Mariyootiimi. Akkasiimi. Akkas ta'uu kee beekeetiin jira.
wahin dogongore naaf obsi. Xixiqqisho naaf obsi. Ani nin beeka. Osoon ani gaafii usin gaafatin akka gaafii kiyyallee naaf deebisuu dandeessu nin beeka. Garuu amma siin gaafadhaa naa himi. Mee eenyu karaa jira? Nuti Saamiriyyoota moo isin Ibraaniyyootatu karaa jira laata? Isin Beetal Maqdisi fuula galtanii salaattan. Tolaa fi barakaan Rabbii Yerusaalemuma jira jettanii amantan. Achuma bu'a jettan. Bakka biraatitti hin bu'u jettan. Nuti Saamiriyyoonni immoo nuti iddoon qulqulluun sun malee hin jiru jenneeti gama gaara jarsaanin garagallee salaanne. Siin gaafadhaa Rabbiin salaata lameen irraa kam qeebala? Jechuun kiyya. Salaata keessani moo salaata keenya qeebala? Allawwee sheenaa tante yaa Yerusaalem. Allawwee sheenaa tante yaa Beetal Maqdis. يا معبد الرب الذي غرق في ملذات الحياة وكأن الله غير موجود. إنها تريد أن تعرف كيف تستطيع أن تنعم بنعم الله ورحمته. أيتها السامرية، كوني على يقين ما تسألين عنه صحيح. أنتم السامريون تسجدون لشيء لا تعرفونه، أما نحن العبرانيين نحن نسجد لمن نعرفه ونجله. نحن نسجد لله خالق كل المخلوقات، ويجب أن نسجد له وحده. أيتها المرأة، اعلمي أنه سيأتي وقت تنزل فيه رحمة الله على مدينة أخرى، وفي ذلك الزمان سيقبل الله كل صلاة وكل سجدة صادقة في أنحاء الأرض. أكسي إيخا مسيح بانتامي أتي هندي خنياو دفا إساء إيقات جرة إني دفوف تآمي فول دراف. Yaa intalo, ammaan tana dhugumsiteen turre dhufuu isaa kana. Dhugoomseetiin jira. Kuno ammaan tana amantii kee mul'iste. اعلمي أن الإيمان بالمسيح منج كل مخلوق. يتحدث إلى سيدة سامرية. ماذا يقول لها يا ترى؟ لم يحدث هذا من قبل. Kanaafuu atiin kun Masiix dhugaasani jechu akkasiimi? Alla'ee. Yaa intalo, sirri na dhageeffadhu, ani karaa ilmaan Israa'eliin ergame. Nabiin ballama seename sunis xiqqasho booda dhufuuf ta'a. Beekaa ergaan dhumaa sun namaa jinnii hunda ergamuu ta'a. Ergaan dhumaa sun hanqaraatii ilma namaatiin malee qara'u addunyaa tanaaf rahmata godhee isee erguu ta'a.
yaa barsiisaa nuti warra diin rabbii kana khaddamu tahuu feena laal ni hawwinaa waa hunda caalaa isaa kana baruu mee akkami barra dhugaan himamee jira kitaaba nabi ash'ayaa irratti yaa rabbii ijaan hin mul'anne garuu ka dukkannisan daane jechuudhaan iddoo biraattis rabbiin akka ji'u nabi Muusaadhaan kuni ana rabbii keeti mee kana haala kamiin fassarra rabbi jechuun tokkicha laman tahini rabbi jechuun argama jechuudha kan isaa malitti humaa argamuu hin dandeenye rabbi jechuun jiraataa jechuudha kan isaa malitti humaa jiraachuu hin dandeenye rabbiin guddaadha guddina isaa malu inni waan hundaanuu marsee jira rabbiin makhluuqan fakkaatu hin muguusi hin rafuusi nyaateetis hin dhugu nilleen du'u beekaa laala inni jiraataa du'an qabne inni mootii addunyaa akhiraati beekumsa isaatiin bakka hunda jiru yaa barsiisaa kitaaba nabi ash'ayaa irratti ni jaa rabbiin abbaa keeysani mee rabbiin akkamitti ilmaan qabaachuu danda'e yaa Yacquub laal dhugaa kan keeti jechoonni akkanaa hedduutu jira kitaaba nabi ash'ayaa irratti garuu hiikaa isii fahamuudha qabna muraada waan kanaa beekuun dirqama keenya beeki laal ambiyaan rabbi biraa ergame hundi yeroo rabbiin karaa ilma namaa isaan ergu jechoota mutashaabiha namarra wal fakkaatu hedduu fayyadamaa turan garuu nabiin dhumaa kana booda dhufuu taa'u sun isaan namaa adda baasuu ta'a waan dhooysaa hunda jechoota namaa galuu didi ka ambiyoonni dubbatan hunda isaan namaa fassaruu ta'a waan ergamaa ittiin dhumaa ta'eef yaa rabbi ummata kanaa rahmata godhi ibraahimii fi ilmaan saatuu ija rahmataatiin laali warra ikhlaasan si gabbaru sun yaa rabbi rahmata nuuf godhi آمين يا إلهنا dhugaan isiniin jaa balleeysanii jiran qeesotiinii fi khabiirrotiin firriisiyyiin baytal maqdisii fi shari'aa rabbii qulqulluu kijiba isaaniitiin nabiyyoota gaggaarii saalihas kijibsiisan yaa obbaleeyyan sababa kanaaf rabbiin aaruu jabaadhatti aari khabiirrotii macbada Suleymaanii fi jalee isaaniitti